Gocha Waaqayyoo lafa kanatti sii godhe dubbadhu. Maqaan koo Hiwatin jedhama. Kana amma kanan jiraadhu asuma Shiffineedha. Hojiin koo immoo Wangeelaa. Inni waannaan Wangeelaa. Dabalataan immoo mana miidhaginaa dubartootaa maqaan isaa Rohoboot jedhamu asuma addaa cinaatti jalqabneerra. Dubartoonni koottaas hin bareechisna. Haleluuyaa jecha yoo sirreeffatan gaariidha. Maaltu ta'e maal si godhe Waaqayyoo lafa kanatti? Waaqayyoo lafa kana jira waan gurguddaa yoo hojjetu si jakoon argeera. Mana koos immoo dhuga-baatiitu jira. Galanni fulfinni guddaan Waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Aሜን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ በምስክርነታቸውና በበጉ ደም ድል ነሱ ይላል። ጋፈኑቲ ዱጋባኑ ዋሰዲቱታ ቶኮፋ ኡልፊነቱ ዋቀዮፍታ ለመተ ሰይጣነቱ ሰልበት ሰደፋሙ አናፊሲንቱ ኤቢፋም ኢየሱስ ጎፍታል ዱጋባተን ታነ ወኒ ሰደንኩን ይመታ ኢጋ ካናፍ ወንቲናፍ ተይ ጋፈለመፎ በከከነት ነምኒ ዋቀዮ ብሻን ረቲ ከደቻቲ ቱረኒ ጋፈዮሚ ለመፎ gaafsan bishaan irratti gaafa kadhatan namni waaqayyo sagalee wayii baasani xinqulaa wayii hindu'aa jechaa turan Yesuus gooftaa bishaan irratti gaafa dubbatamu eeyyeen akkas jettanii turtan ani immoo gara biyyaa deemuuf yaadeen ture waan ta'eef gaafa roobii biyya deemuudhaaf yaadeen ture anis amanee biyyiin ani itti dhaladhe immoo Arsii keessa biyyatti iddoon ani itti dhaladhe sun xinqulaadhaan marfamtee kan jirtu Waaqayyo immoo xinqaayota san yookaan gara isaa akka fidu yookaan biyyarraa akka inni kaasu kadhachaan ture. Yesuus gooftaadha. Gaafsan anis amaneen bishaanicha san fudhadheen deeme bishaanicha osoo hin baninan fuudhee deeme gara biyyaa gaafa. Fuutee gara biyyaa deemte? Facaasaa irratti kadhatame? Roobii deemte? Roobiin deeme. Kaza deemeni amantumaan gibbuma haadha koo keessatti akkatti gadi nannaqanii kadhachaa ture. Yaa Waaqayyo xinqolaan hin ka'a jetteerta. Xinqolaan immoo kan jiru biyya kana keessa baay'eedha. yaa waaqayyo kaasi jechaan kadhachaan ture amantumaan bishaanicha gannaqaatu jechuudha osoman kadhachaa jiru iyyasi wayii dhagaame utuu kadhachaa jirtu osoman kadhachaa jiru iyyasi dhagaame iniyyuu hiniyyani bakka oluma fudhatame maal godhani iyya gammachuu iyya cidhaati moo iyya maali iyya gaddaa iyyaa turan maalidhaa xinqaayii wayiitu ture nama simbira jiru lafaan kaane taana mana tokko ayida ka bakka biraa jijjiirradha mana tokko ayida ka dhugatee dhugatee Abeen gooftaa Yesuus anaa nyaatu biyyoo fira keetii hin du'e mataadhaan konkolaata guyyaa kana iyyuu amma sa'aatii jaarratti mataadhaan konkolaata isa sulultaa qabeetu mataadhaan konkolaata isa biyya keenya qabeessa Oromiyaa qabeessa Salaalee qabatu boolla ni taargaa jira Allorra haboorra Sumaaliyaa daboo goyyaadhaa Dhaame isheen xinqaayii sun immoo jechuudha banama baay'ee kan qabde dubartiidha qoy ati bishaan asii irratti kadhatamee fuutee deemtee gibbii maazariitti naqaa'e tuuti gibbiitti naqxuu iyyi dhagaa hin danda'a gooftaadha hin danda'a maqaan isaa maqaa uta caala kuma booya ka'eera mana keetti milikitu tokko dhagaa godha ishi እና በረባዬዳፍ ዱበርቲዳ ገሩ አባ ጀደኒን ሶዳቹ ሳይባል ባዬ ዱበርቲዳ አባየኑ ቢዮን ሲያኛ ዶኒ ሚንከርዋል ሀርካ ወለቲ ሙሳ ጎፍታ ኤብቢፋማሉ ኤውቱ አመና ለዳሶ ባጋቲያ ኤውቱ አመና ሁሉ መታራ ነው ወላ ቡራጋያ ከዛም በኋላ እሺ hindu jedhani malee abbaatu du'e jecha abbaatu du'e kaza naaf deebi'e dhugaa waaqayyo kadhachaan ture sandurallee kadhachaan ture qoy abbaatu du'e jedhani yeroo tokko bu'aa soosaatti amlaak mootaal indi amlaak mootee jedhani dhaggeeffadhaase maaltu duunaan xoqqaayitu duuna arga ol kaasaa isa golgootaa gubbaatti lolee dhiiga Yesuusiin
lafa keenya Itoophiyaa Oromiyaa keessa sanyiin xonqaawwataa kana booddee ni ba'a. Eshi abbaatu du'e. Intala du'e abbaa maali du'e eshi. Kana miti kan nama ajaa'ibu baay'ee kan ajaa'ibe jechuudha gaafa awwaala ishee boollichi qofforame. Yesus gooftaan. Amen. Hallelujah. Amen. Boollichi akkatti qotamee jechuudha. Saaxinicha gaafa boolla keessa godhame hin liqimfame. Koi taa naangalle wantichi. Boolli dormaanii boqotam. Qotanii keessa gaafa ga'an achumaan liqimfame. Hin liqimfame. Akkana yoo ilaalan homtuu mul'atu boollichi isaa daangaan isaan beekamu baay'ee gadi fagoodha dukkan.
walitti nana. Bolle qotanii normaalii makka namni kama awwaalamutti awwaaluudhaaf keessa ga'a. Inni liqimsa. Suna waan. Maal taate tuute wanti isheen taate sin beekamu? Oomaan nagaa turte garuu ani biyya sangaluu kootiin dura. Teesseetu iddoo aarsaatti godhan wayiitu jira. Achitti buna danfifachaa turte jedhan. Kaza achi seenee hin turre gara kadhannaatti gaafan galu jedhe. Mana haadha koos. Yerooti seentu garuu buna danfisaa. Iddoo daaraa iddoo aarsaa maali iddoo aarsaa qabaata. Achitti buna danfi ammuma kana buna danfisaa turte jedhaniitu. Isuma amma. Akkas. Nora, hindanda. Nama simbira jiru itti bu'aati inni eebbakee qabee du'eera ilaali. Eebbakee qabee du'eera. Hallelujah. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Waaqa irratti isinitti hima. Guutummaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessaa bara dheeraaf dhiiga dargaggootaa inni dhugaa ture amma jumlaadhaan awwaalama. Andaanni isaa yoo bajumulaa. Attaaqaalaa qabri ibbaalaa. Biyyi maal jedhame? Kazaan maal godhanii dhagaa guuranii fidanii ittuma godhanii eessaa akka deemu hin beekamu. Dhagaan sunuma deema jedhe? Inuma deema jedhe. Yesus. Awwaala tolee. Harkichatu awwaalaa jira. Isa waraaname sanatu awwaalaa jira. Dhalootarraa, daldalaarraa, qonnaan bulaarraa, hojjetootarraa, magaalaa keenyarraa, baadiyyaa keenyarraa, biyya fagoodhaa, biyya dhiyoodhaa. Jesus mighty name. Woi, agatti na kun ni mali kimsi. Maasaa namaa immoo qofforanii biyyee baatanii fidanii ittuma naqu eessaa akka dhaqu beekamu. Oh,
Yeroo amma sa'arsii keessaa naan saayinati. Maal gochaa dha Waaqayyo beektaa gadi fageessaa jira. Inni dura dhaabatu Waaqayyo ragaa mana ishee keessaa baatee keessatti yeroo dhiyootti waldaan hin jalqabama. Digaatia nasooma habaaratia. Dhaloonni baay'een sababii kanaan gooftaa hin amanu. Hin argitu kana ta'a. Biyyoo ilmatti maasii namaa keessa qotanii inuma kan malee garuu malee qabsi. Inuma itti gadi naqu wanta kan naqamu. Si ol tuquu taa'ee si olitti geggeesse yoo. Alootarraa ameen jedha. Eebba keerraa, fayyaa keerraa, jireenya keerraa, bara keerraa, kaayyoo keerraa. Ameen. Mee nama simbira jiruun hin amantaa ammatee dhaani. Rakko waan tokko dhiibbaa Waaqayyo fideen jiru amantiidha malee. Waan tokko 0.5 dhaggeeffadhaasin bishaan tu'aa fideen seenaa. Sagalee irratti baay'eetu hojii hojjete. Utuu seen bishaan fuutee nannee ta'es inuma duuti golqaayi. Kanaaf itti bu'aa nama simbira jiruun amma yoomii tireedhaani. Singawu ndamatu ribaayani. Nkaatu hidhaani. Ishi maal jedhe safarri biyyi maal jedhame natti. Baay'ee rifatanii dura baay'ee boo'aa turanii iyyaa turanii iyyasi sun hin dhaabbate boo'ichi sunis hin dhaabbate. Yeroo biyyoon guutuu hin needhamu. Hin rifatanii baay'ee rifatanii. Yeroo kana waatu ta'e humna wayitu narratti kufee bakka sanitti. Ishi. Yesuus gooftaan. Ameen. Achi gara boollichaatti ol siqeeni. Waaqa awwaalli isa hin liqimsine. Ameen. Waaqa hin jijjiiramne, Waaqa hin duune. Ishi. Waaqa aarsaa namarraa hin nyaanne Waaqni tokko jira. Innis ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos jedhama kan jedhe. Achirra bakkee timte. Maasaanurra haala. Harka kaasibaalo. Iyya fooni jaagalatti affadda. Yeroo san ani ogummaan kana dubbadhu namoonni baay'een irraafamanii tokko isaanuma keessaa kaatee dhufeetu yoo ol nadhiitu rana ga'een gaddeebii Yesuus gooftaadha haleluuya. Ani miidhamne ulfina Waaqayyoodhaa kennee gaddeebi'e malee. Wangeelaa dhiitamu Wangeelaa dhiitamu jaarsi jallaan nama dhiitamu sadugaati harkatti qabaa baga gammaddeedhaani baga Waaqayyo si gargaareedhaani dimaan mas bira jiruun maal edda maal haftaa'edhaani sidhiite hin fayya miila isaa fayya migarmana maal jedhu maaltu jire maaltu ture yeroo sana. Yaa hundi isaaniiyyuu afuurichuma sanii qabamanii jiran waan ta'eef afuurichi baay'ee tokko wanni jedhee baqa namni hunduu anuma irratti ka'ee dhagaa darbachuun jira wanti baay'een jira ture. Garuu Yesuus mo'aadha. Ameen. Homa waan tokko hin taane. Dhagaan baay'een irratti darbatame iddoon tokko illee nama doofu. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Sanyiin itti facaafte dhiyootti ija godhata. Dhugaa Waaqayyooti. Sanyiin itti facaafte gatiin itti iddoo sanatti kaffalte dhiyootti ija godhata. Gammachuu isaa immoo hin argina.
Himaa nama simbira jiru harka qabaatii lallabe wangeelaadhaani. Dubbadhu dhugaa wangeelaadhaani. Harkatti qabaameen kadhannaafi. Veeraanas yaadus. Siya tokko kaadhaa badhaa amantoota harka isaa hunkaasa. Biraa tooba paasterii harka irra kaasisu daaniin harka irra kaa'u. Laarraa bagaatii alaarraa bagaa yaadiyaas. Eebiraatii alaa. Addabaabayii xonqaawotaa dabarsee harka keetti kenneen. Warra ji'atti waaqessan, warra urjiitti sagadan, warra lagatti sagadan, warra mukatti sagadan. Warra nama foonii nama du'e awwaalamee si walitti galutti sagadan dabarsee harka keetti kenneen. Biarraba kee billaala gar lamaan qarame caalaa qareera. Waan ati dubbattu akka lafan buuneetuutu dubbattu akka lafi raafamu maqaa Yesuusiin ganama kanas kadhadheera. Maatoo seebo golga taannalboo dagoo baara jeeqat yaalaa raba gayyadiyaa. Samii banamaa firgamoonni waaqarraa bitaa mirga kee dhaabatan. Balballi baname balballi tajaajilaa balballi baname balballi labsii wangeelaa kun balballi baname balballi lallabaa wangeelaa kun utuu sirraan dhaabatiin kaabaaf kibba bahaaf dhiyaa baajaa bisaa siif haramadamu. Ani ittiin deemtu geejjibii haramadamu. Ani ittiin dubbattu waraqati garaa haramadamu. Samiin waaqarraa sirratti habadamu. Yesuusiin ameen. Dora. Waan jettu qabda? Ittee? Yaa wangeelli mo'aadha. Yeroo hundumaa wangeelli nama moosisa. Wangeela kana gaafa qabatanii ba'an wanti baay'een nama mudachuu danda'a. Yaa ta'u malee garuu namni wangeela qabate hin mo'ata malee. Wangeelli ሁልጊዜም አሸናፊ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። warra wangeela san dhaga'an keessaa isheen tokko na duukaa dhufteetu mana keenyatti jaran sodaadhee waaqa keessan fudhachuun barbaadate lubbuun tokko gooftaa. Kuftee gooftaa amante? Allaqee bakka maaltu kan caalare? Nagararraa waan biraa. Dhonqaayiduu suusii isaa qabnatu hin taane butteetii isaatu lubbuu nama nuudha. Balee suusii isaa hin qabnu. Harkatti qabaa ganaa deemta hidhaanii.